Caamsaa 2026 oduu sibuu neetworkii yeroo kana isin biraan geenya. Gamtaan Awurooppaa dhorkaa viizaa lammiilee Itoophiyaa irra kaa'ee ture kaasuun dhaga'ame. Gamtaan Awurooppaa dhorkaa fi qorannoo jabaa viizaa Sheejen jedhamu kan lammiilee Itoophiyaa irratti bara 2024 keessa kaa'ee ture guutummaatti kaaseeraa jedhe. Itoophiyaan lammiilee ishee seeraan ala Awurooppaa galan deebisanii simachuu irratti fooyya'insa guddaa fi walitti fufiinsa qabu agarsiisuu isheetiin dhorkaan kun ka'ee jedhame. Erga mootummaan Itoophiyaa dhimma sana irratti qondaaltota Awurooppaa waliin qindoominaan hojjechuu eegalee booda dhorkaan sun ka'uu danda'eera. Yeroon viizaa itti hojjetamu guyyaa 45 kan ture gara guyyoota idilee 15tti gad bu'eeras jedhame. Lammiileen ulaagaa guutan ammas deebisanii viizaa yeroo baay'ee seensisu kan multiple entry viizaa argachuu danda'u jedhame. Namootni paaspoortii dippiloomaasii fi tajaajila sarvis paaspoort qaban kaffaltii viizaa irraa bilisa ta'aniiru. Bara 2024 keessa gamtaan Awurooppaa Itoophiyaan qondaaltota seeraan alaa deebi'an simachuuf kaka'umsa gahaa hin agarsiisne jechuun adabbii viizaa adda kutee ture. Sunis kaffaltii dabaluu, yeroo dheeressuu fi viizaa seensa baay'ee dhowwachuun barattoota, daldaltootaa fi dippiloomaatota irratti rakkina uumee turuun isaa ni yaadatama. Amma garuu dhimmi sun furamuun tajaajilli idileessa jalqabeera. Oduu taanuun dooniiwwan boba'aa baatanii yeroo dheeraaf dhaabbachaa turan ulaa Hormuz ce'uun dhaga'ame. Taankaroonni gurguddoo 3 kan boba'aa gabaa Eshiyaaf geessan jigitaa boba'aa baarmeela kitila 6 baatanii ji'a 2 guutuuf dhaabbachaa erga turanii booda roobii caamsaa 2026 ulaa Hormuz qaxxaamuraniiru. Taankarii biraan ammoo ulaa sana seenaa jiraachuu ragaan London Stock Exchange Group LSEG fi Kepler ni agarsiisa. Dooniiwwan sunneen dooniiwwan boba'aa olaanaa baatanii fi galoo galaanaa keessaa ba'uun akkaataa Iraan ajajeen ulaa sana keessa darbaa jiru jedhame. Waraanni Ameerikaa fi Israa'el guraandhala 28 Iraan irratti banan imala doonii ulaa Hormuz keessaa hedduu danqeera. Boba'aan addunyaa keessaa 20 kan ta'u ulaa sana keessa darba. Dooniin boba'aa guddoon alaabaa Kooriyaa kibbaa mirmirsitu VLCC boba'aa Kuwait baarmeelii kitila 2 bitootessa 4 feetee dooniiwwan Chaayinaa 2 booda roobii irraa ulaa sana keessa ba'aa jirti. Gabaasni Kepler akka agarsiisutti dooniin sun gara magaalaa Oslaan bakka warshaan boba'aa guddaan biyyattii SK Energy argamutti imalaa jiru. Boba'aa sanas waxabajji 9 buustii jedhamee eegama. Maddi CNN. Xumuraarratti yeroo waraanaatti USA'n waraana ishee naatoo keessaa baasuuf jirti jedhame. Donald Trump yeroo lolaatti US loltoota naatoo keessaa qabdu hir'isuuf akka jirtu torban kana keessa miseensotni gurmuu naatoo warra Awurooppaa beeksisuuf akka jirantu himame. Miseensotni naatoo humna yeroo waraanaa itti dhimma ba'an naatoo Force Model jedhamu. Modelli humna waraanaa naatoo sirna biyyoonni miseensota neetoo ta'an humna addaa waraanaa yeroo lolaa yookaan weerara hamaan deebii ariifachiisaa kennuuf qophaa'e itti adda baasanii fi walitti qabanidha. Sirni sun raayyaa waraanaa kumni dhibbaan lakkaa'aman yeroo gabaabaa keessatti qopheessuuf akka kaayeffatedha. Baay'inni fi qabiyyeen loltoota yeroo waraanaa sanaa baay'ee iccitiidhaan kan qabamu yoo ta'u, Peentaagoon garuu ga'ee fi hirmaannaa isaa baay'ee gadi xiqqeessuuf murteessuu Rooyitersitu gabaase. Pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp biyyootni Awurooppaa dantaa naannoo isaanii tiksuuf itti gaafatamummaa jalqabaa akka fudhatan akka eegu ifatti ibseera. Ergaan michoota neetootiif torban kana keessa darbe sun agarsiiftuu hojiirra oolmaa imaammatichaati jedhame. Peentaagoon akkamiin gaafatamummaa yeroo lolaa kana keessa michoota neetoo Awurooppaatti akka dabarsu garuu ifan goone. Maddeen garuu Peentaagoon akeeka ga'eessaa gadi buusuuf itti jiru kana walga'ii jimaata qondaaltota dhimma imaammata Biraaselsitti taa'amu irratti ibsuuf jiru. Hoogganaan imaammata Peentaagoon Elbert Kolbii akka dubbatanitti Ameerikaan miseensota neetoo ittisuuf meeshaalee waraanaa niwukileera ishee itti fayyadamuu kan itti fuftu yoo ta'u, gama biraatiin garuu michoonni Awurooppaa humna waraanaa idilee irratti dursaa fi itti gaafatamummaa guutuu fudhatu. Maddeen akka jedhanitti walga'ii sana irratti Ameerikaan bakka bu'ee kan argamu Alex Green gargaaraa dhiyoo Kolbiiti jedhame.